Ganisha bakana gaan dhufte qaalii fi gaarii nama bashaashatii وعليكم السلام ورحمة الله جرى جني أتمي جرتاتي مركانا أو بكم يسمى برا ني أو بتيمي بيتي تيسون مكيف عن غرغرين فقاتي مطبخ هم تغيس بجلبو إيدي مناسين جيتي مدامي تقفل على التطولي لا حالا يا مدام تي جيت مال القتين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله كيفك انت احمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما تشوف خلي ساتي بخنا خنا راوان تك تبجو فينا بيتني او واسبته وجو سيتاتو فدولان وجو ففردون فتنا كان يتغني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجو غرتي مقام خيتي وجديم وجو سينغوبني كوتوني carki taate gartee misal uffadhu huccuun takka tan morma kana faa nama mummurtu jira tan miila kan jala faa nama mummurtu jira waan qaama simmattani faa uffadhu yeroo oowwaa tana waan akkasiisan uffatanii nutu akkasitti deemuudhatti jirra akkami jirtarree fi fayyuma qabdan ol ka'iyatteesi hin beekne wanni akeetti naaf hin galle yeroo oowwaa tana wanni ta'uudha qabdan yeroo oowwaa tana waan khafiifa uffadha waan qaamatti isin maxxanni gatanii tan hoggaaniin jawgaa yeroo mana keessan keessa seentan yeroo mana keessan keessa seentan uffadha yeroo taan mana madaam kana keessa ijoollee faadhaa jira jaarsa madaam faana faadhaa jira qaamni madaam kun irra guddaanis qaama bururuqaadha qaama akka keessanii kan hin qabdu madaamiin tun waan lafa taa'aa ooltuuf ta'a akkasiiti رومشا أول ما يرتام جايو أو براتين تنبر جرب هون تقليل لما تناتو هي ما بر ما رجعوا ما نياتهم جايو ما تخيني أنا تو نياتو أنا نتيو هم جايو هاي نتي خباك كانت تولتي ببريديت ما ديم تادي جولة تانية تنا إتيمي وان نياتني بيغانا هان بيخ نياتا جرا نياتا نيجرا هوكو ati nama foon nyaatu fakkaatu hedduu foon nyaatu waan akka kuduraa kana faana nyaatu fakkaata bikkatan itti ilaal tiktok niin qaba garuu dilas hin fayyadamu tiktok oromoo randeemu oromoon irra wal arrabsiti akka ummata kaaniiti miti miidiyaan ati oromoo randeemu miidiyummaanu oromoo randeemu namni keenya wal komachuudhaa fi wali ta'uu kana hin beeku yoo nama waan takka maxxansi ati akkana jee Facebook maka jalatti khasi amri sitti khanu jira wanni kasiisun barbaachisu abbaa waan fedhe maxxansa waan fedhe dhiisee jechuudha isaa taanaan laalee ta'uu baannaan kutuu qofa jechuudha waan akkasiiti wanni kasiitun keessattuu dhiira teenya Oromoo irratti argamti dhiirti teenya Oromoodhaa tuni خجالة شمرن كينيا فخنو إمبيني أمري ججبتو تكسيت خنو في أنا ما تكسي سمبوچولو تانجان دوغارا بي ديبسان لين خنو في لالي تيو فولي ساسونا بنتاني بلوك مران خايا ديبسان ديبسوف مالي فين ديبسان ديبسنيف وروتنا كسي سنجو ديبستيف نما سيهوردو فوتي تو سلالا لك كبقلا وانيس نما أربسا واني جاماسوني أكا أمتا بروتر خيستي هفتون فيرو مالي نمني خوني خسلالو جرا لا نمني خوني هوغا نمني خو واجئين اني خونو ديبساني خنابي خجي خسلالو جرا يو خاتو فتة ليستا يو خاو انو ما خونو اكا بكبراتي ستيمي وننتاني بلوك ما غوتي اجولا اكس اني رغودا اكسين كودا بلوك ما نرا خايا بس مالي خبي كبرات كلي نما عربسو بلوك ما كودا اللي بو انكا بويتولا كناف hedduu dhiira teenya ta Oromoo tanaan hedduu waliin hin galu maaliif waa hedduu turraafa dhiirti teenya tootaalii akka shamarran keenyaan jirtu akka shamarran keenyaan jiran biifuu barummaa akkuma beek jijjiiru bar dhugaa rabbi kai biifuu wanni dhaati bocolootaati shamarran teenya tana amrii itti kannu fedhan siigalee kanaaf shamarran teenya akka nu jaalatu yoo feene ifee gachuu danda'uudha qabna galtanii ifii keenya mooraala isaanii tuine ati maachi dhaabbattee jechuun hin dandeenye qulqullina kee eegi nasabaa ta'e eegi akka dhiiraatti deemi isii tanafitti as harkisi siigalee ati qaamni kee bocolaa ati bocolamaa kana siigalee
yoo dhaabbattee maal achii goota maal asii goota baangaalii jala maal goote jetteen baangaaliin kun maaliin na caala jee itti ilaali dura boorcii keetan asii fi 4 kiiloo kiyyeessusan qabattee dhaabbatte sanu dhuufuudhaan guuttee tan akkasiisan qabatteeti isiidhatti amrii kan nuu fedha no wanni akkasii sun hafuu qaba kanaaf shamarri keenya yeruma hundaa'u nu ol ta'uudha qabdan malee isin nu gad ta'uu hin qabdan kana godha akka bineensi bocoltichi Noorweedhaa sun rabbuma kiyyaa darajaa tanaa kan jeessa gartanii an silaa nama bocolo akkasiisan ta'e laayiv irratti waliin bahu dhugaa rabbi zirkrika an dhiira akkasii wasaka xurii akkasii baadhattee deemtullee hin jaaladhu dhugaa kiyya maaliif nazaafaadhaan jaaladha qulqullinaan jaaladhaan dhugatti xurii akkasiisan ta'e deemuun fedhaan namni laayiv yogga seenu nazaafaa eeggachuu danda'uudha qaba dhalaan tunni rifatti sigalee dhiirti Oromoo hundinuu akkanumaa jetti kanaaf dhiira teenya tana wanni hin gootu jechuudha sigalee kana amma kunis dhufee jira la kun amma kuma Ahmad jaama amma kun firaatti dhiisnu kana amma kuni jechoonni isaa hin madaalu amma kun shamaraa jiraa hin jiru waan adda addaa dubbata kan akkanaa kana hojjeesta jechuudha bulookuma gootaa bar bulookona waliin safaataan gootu bulookuma goota assalamu alaykum hin jettu nama kana kuni an tufadheetiin sidii sabiya maali naatiitu waan hin ta'in beek waan ta'e siikalee kanaaf shamarri keenya yoomuu taanaa isin nu ol taatanii deemuu danda'uudha qabdan nu ol nu warra dhiiraa kana ol taatanii deemuu danda'uudha qabdan wanni boontanii waan keessanii qabsiiteetiin habiibtiitiyya siikalee bikka jaalala nurraa dhabde irraa deemite kabirootitti irkadhu naasin jee kabiroo irratti galfadhu hay habiibti keenya kun barsa maqaa keetuun beeku bara siikalee dhugaa rabbi keenya maqaa keetuun beeku si arrabsuudhaaf sitti dhufa inboxina yoo ati deebisuu fiitti yoo ati deebisaa kan nuuf fiitte salaamtaa osin gaafatu tiyyaa ni boottaasa siin jaa ka'ee fi ulaaltoonni fakkaatu kun sagaleen hin dhageemu mobaayila kee kana deem jijjiiree dhaabbadhu siin qochiisa kooy guutaa warroottan akkanaa kana nama qochiisa jechuudha warroottan akkanaa kana ni qochiisa maaliif uummanni akkanaa warroottan xurii warroottan nazaafaa hin eegganne kun sagaleen hin dhageemtuu jaan bifa akkanaatiin akkamiin feesbuuka fayyadamta akkamiin feesbuuka fayyadamta suuraan teetuu irra hin jirtu qulqullinaa eeggattu haawu akkamitti feesbuuka fayyadamtaa dhagaa sigalee kanaaf dhiira teenya qulqullina kee eeggadhu nazaafaa ta'e eeggadhu anjaayiriin sitti hima sigalee bocoloota dhiironni kanaa bocoloonni kanaa kun abdulwanni amma kunis ni aarala maaliif isaan tuqiraata likki yookaan itti wanni galchee likki yookaan isin galchee hin feetan dhiira wasaka qofaatitu waan nazaafaan feene dhiirti naziifni waan naziifa fedha isinitti himna ummata ilkee teessan keessa isin laalan xaafii oosi ilkee teessan keessa facaasne biqiltuu barboosi itti hima gurbaa keessan kan horoo jedhu san warroottan akkanaa hedduudhaa jiraate kanaaf nuti wanni hin taanu jechuudha hundaafuu gama dubbiidhaatitti deemna kaleessa waan ajaa'ibaatiitu biyya teenya san keessaa deemuu ture mootummaadhaa fi hawaasaa fi kun hundinuu hedduu gammachuu addaa takkaa deemuu ture kaleessa gammachuun akkasii sun yoo hogguu itti nuuf ufte ni feena garuu addunyaa tanarra yeroo hunda gammachuudhaatiitu hin jirre yeroo takka ni boorooti yeroo takka gammachuudhaatiitu jira kuni waan addunyaan qabdu kuni waanuma qilleensi addunyaa kun qaburraa tokko jechuudha gama tokkoon kana hunda wanni fidees ni jira kana hunda wanni fide ni jira keessattuu eegamma Jawahar wanni ta'e kana gartanii eegamma Jawahar biyya keessaa gama diasporaa kan as bahe jijjiirama gurguddaadhaatiitu dhufe beeki keessattuu wanni diasporaan qabeetaa waan ajaa'ibaati yoo jaalala diasporaan agarsiise wal agarsiise hawaasa isaatiitti mul'ise biyya keessaa rakkoon hin jirtu vaayirasni gurguddaan ka jiru diasporaa kana keessa gartanii diasporaa kana keessa jechuudha amma diasporaan
yeroo Jawhar bikka adda addaa dhufe yeroo khaanis wanni jiru jibbaa keessanii fi waan kana hunda dhiisanii akka Oromoodhaatti namni kun waan akkanaa kana nuu godhe jechuudhaan ta dursa yaadattanii walitti dhuftanii fuula keessan ka duraan azaaba fakkaatus fuula keessan xiqqisho dhedhiqattanii dhufuun keessan hedduu waan gaariidha. Hedduu waan gaariidha. Maaliif xiqqisho haala duree fi kana waan takka jijjiiree jechuudha. Kanarraa ka'e maantana mootummaan biyyaatillee maal godha? Waan silaa ulamaa'onni keenya fedhu, waan silaa addunyaan fedhu, waan silaa hawaasni tokko fedhu gartee wanni godha jechuudha. Abiyyilleetiitu ummata kana keessa dhiyaate. Abiyyilleen ummata kana keessa dhiyaate jechuudha. Maaliif? Tola ooltummaa jennaan, tola ooltummaadha. Siigalee mootummaa takka kan harka keetii deeffachuu dandeessu yoo ati tola oolte. Yoo ati afaan dheeratte odoo hin ta'in yoo ati tola oolte akka nam tokkootitti siigalee. Kanaaf mootummaadhaas abbichumaatiitu diktaatara godha sumaatiitu wanni godha jechuudha siigalee. Namni keenya ka Oromoodhaa waa qabachuu tana hin beenu, waa balaaleeffachuu, waa arrabsuu, waa xiqqeessuu kana waan beenuuf gartanii wanni isin gootan waan takka hoggaa harkattan waan san qabadhaa. Yoo namni waan xurii takka isinitti fides irraa haa xaawaati waan san qulqulleessaatiif itti hambisa tana godha siigalee. Amma wanni kaleessa tahe hattan warroottan amantii muslimaatii fi warroottan amantii kiristaanaa qabu hundallee tadhaatiitu jaalala walii agarsiisaa ture. Dhugatti anjoollee teenya tan amantii kiristaanaa qabdu hundaan arge, warroottan masqala qaban hedduudhaan arge. Kaleessa wallaahi ol bahanii baga gammaddan jechaa turan, gammachuu isaan nuu qaban ibsachaa turan jechuudha. Kana jechuun jaalala hawaasni tokko walii qabu wal agarsiisuu jechuudha siigalee. Kana hunda wanni fide maali? Biyya san keessa nageenyi qoftiin jiraachuu odoo hin ta'in hawaasnummaan tokko odoo rakkoon adda addaa jirtu rakkoo san xiqqisho duubatti achi dhiibanii jaalala wal agarsiisnu jechuudhaan jaalala wal agarsiisuun waan adda addaati uumti jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya kaleessa qilleensi deemaa ture, qilleensa bareedaa tokko, qilleensa ajaa'ibaatii deemaa ture, qilleensa akkasiisan hogguu arkuu dhafeen san arkuudhaaf hawaasni akka hawaasaatitti wal jala deemuu wal dhageeffachuu danda'uudha qaba jechuudha siigalee. Kaleessa feesbuukarra wanni hamaan hin turre, wanni hamaan hin turre. Maaliif? Waan gaarii qofaatiitu deemuu ture kaleessa. Kanaaf qilleensi akka kalee biyya keessaa sun akka nuu deebi'u feena jechuudha. Isin galaami kana keessatti gaasii irratti warroottan sagantaa quraanaatiif kana gaggeessitan hedduu galatoomaadha isinin jenna. Abbootileen amantiidha, sheekotiileen teenya ustaazotaa fi kun hundinuu warroottan achirratti dhiyaatanii keessummaa teessanis keessummachiistanii kaaniifis badhaasa kennitanii suuraallee waliin kaatanii gammachuu teessanillee ibsitanii ummanni Itoophiyaadhaa kun akkanatti nama jaalataa ustaazotaa fi sheekotiidhaa fi ulamaa'onni Itoophiyaa kun ummata akkanaati jechuudhaan eenyummaa keessan agarsiisuun keessan dhugatti hedduu nama gammachiisa. Hedduu nama gammachiisa. Maaliif? Waliidhaafillee akka keessummaan biyya biraatirraa isin bira dhuftu taasisa jechuudha siigalee. Yommuu isin fuulatti hammaatan ganaa namni achitti dhiyaatu jechuudha. Hanga Abiyyi Ahmadillee galatoonfamu takka ga'e jechuudha. Maaliif kun hundinuu isinirraahi? Maaliif kun hundinuu diyaaspooraan jaalala agarsiisuurraahi? Amma walgahii Jawaar sana keessatti bannaatee Amaaraa nani bannaatee Oromoon wanni jaamaa tokko ni jira. Amma sunuu maaliif Oromoon hoggaa jaalala nama isaatiif qabu tokko hogga agarsiise hawaasni biraatillee ni bari isiniin je'eetiin ture. Nama keessan kana guddifadhaa. Nama keessan kana kabajaa. Maaliif namootaan adda addaatitti nu keessa dhufaa, nu fakkaataniif haa dhufan, nu laalufaadhaaf isiniin jechaatiin ture. Akkasumatti immoo walgahii Jawaar gaggeeffataa deemu kana hunda keessatti ummata akkanaatiitu dhufa jechuudha. Nagee keenya kana hoggaa harkan ahaa lakka ummanni kun akkanatti wal jaalate jechuudha. Inni mokko bannaatee Oromoo nኝ babbaatee Tigree nኝ bannaatee ምናምን nኝ wanni jaamaa sun ol bahame jechuudha siigalee. Silaa nuti jibbaadhaa fi waan adda addaa kan wal agarsiisnuuti hoo isaanuu kun akkanatti wal jibbanii jaaniiti jibbaa nuti qabnu kana feesbuukaa fi waan adda addaatirra gadhiisanii silaarra itiyoo siddis ምናምን waan san gartanii ifi isaatti bidhaa fi wanni akkanaatuun irraa ol bahaniiti haasawun jechuudha. Hanga aktivistoota Amaaraa hundi isaanii irraa haasawun jechuudha. Maaliif? Kana hunda dhorkine, kana hunda dhorkitanii jirtan jaalala
aktivistii keessan hayyuu keessan Jawaariif qabdanii fi kana kan hunda agarsiistaniiti akka diinni gabbahee hammeenya nuti duraa walii qabnuu fi jibbaa nuti duraa walii qabnuu fi ilaalcha badaa nuti duraa walii qabnuu fi kana kan hunda hubatti achi dhiyeessanii jaalala qofaa walitti dhuftanii jaalala qofa wal agarsiistanii nama keessan jaalalaan simattanii keessummaa isinitti dhuftellee akka keessummaan sun jibbaa nuti duraa walii qabnu ilaalcha badaa nuti duraa walii qabnuu fi kana kan akkana agarre taasistan jechuudha. Sababa sanirraa isaan sunillee ol ka'anii lakka ummanni kun akkanatti wal jaalata nuti hoo kan jaamu gaafii isaan keessaniiti biraa deemtan jechuudha. Kana Oromoodha jechuun kana laa diiyaasporaa jechuun ummata akkanaati kan nuti feenu. Diiyaasporaan nuti arguu feenu kan akkanaati. Kan paablikii nama isaa hin xiqqeessine kara keessaatiin fedhu akka fedhetti wal nyaatu. Kara keessaatiin akka feetetti wal nyaadhu, akka feetetti wal ciniin, akka feetetti wal buqqaafadhu. Sigalee keessatti waan nam tokkollee sin arkin hogga keessatti gartaniimi. Gubbaarra immoo wal kabaji. Gubbaarra wal kabaji. Xiqqaa kee kabaji, guddaa kee kabaji. Sigalee fiidanii wanni hin gaafatina. Fiidanii waan takka takka hin gaafatin. Warroottan silaa waa gaggaafataniis gaafii paablikii ta'e hin gaafatina. Paablikii ta'e hin gaafatina. Majwaarumaa maaliif wanni isin gaafatan suni gaafii isin gaafatan gaafii generalize ta'e gartanii gaafii akkasii isin gaafadha. Malee gaafii paablikii gaafii silaa diinni argu, diinni dhagahu, diina hammeessaa hin gaafatina. Gartanii waan akkasiisan yookaan keessa faadhaan gaafadha, inboxii faadhaan inni nuuni deebisa. Yoo wanni keessuun ta'uuf ta'e laayik godha yookaan mulaaleeti wanni godha jechuudha. Sigalee kan akkas godhaadha isiniin jennu. Takkasiif ammoo dhugatti jaalalti diiyaasporaan hayyuu si agarsiisaa dhufte hedduu gaariidha. Maaliif hanga feete siyaasaadhaan haa wal dhabdu hanga fedhan yoo jibbaallee qabaatan namni kun waan inni duraan isaanii godhe yaadattanii nama kana simachuun keessan hedduu nama dinqisiifatan jechuudha. Hedduu maaliif isalleen hammeessine ummanni biraatillee jibbaa nurratti agarre jechuudha. Sigalee jibbaa nurratti agarre akka Oromoodhaatti siyaasaan teenya gargar jirti. Sigalee gareen takka tan qawweetti amantuu jira. Qawwee sanitti amanuudhaaf mataan kee kun jaarmee qabaachuudha qaba. Sigalee bulukeenni mataa kee kana keessa jiru kuni tartiibaan kataa'e ta'uudha qaba. Sigalee yookaan kaan namni irratti bahee kana irratti bahee mana biraa irratti jaaruudhaaf tartiibaan waan kaayame takka qabaachuudha qaba jechuudha. Mataa jaarame qabaachuudha qabda. Sigalee akkanumatti kaateen dhukaas waan ta'eef tartiiba qabaachuudha qabda jechuudha. Sigalee qawwee jechuun kee humaatii miti. Sigalee irra guddaa warroottan silaa dubbachuu qabanii fi kun hin dubbatan. Wa alaikum salaam. Warroottan silaa dubbachuu qabanii fi kun hin dubbatan. Warroottan silaa Oromoodhaaf bu'aa qabanii Oromoodhaaf sagalee ta'uu illee ni danda'an jennee eegu ummanni sun dhodhokatanii jiran usanii ta'an. Sigalee rakkoon Oromoodhaaf takka guddaan tanaa bara. Maaliif hayyuu keenyaatiitu miidiyaa sodaata, hayyuu keenyaatiitu Oromoo tanaaf sagalee ta'uu sodaata. Sigalee hayyuun keenya kun maal godha? Ijoollee silaa ni dubbatti jaan jarjaraa fi kana qabdu tan xiqqisho information kana hin qabne takka fuudhaniitu ol ari'an. Sigalee taa'eeti innummaan sun dogoggora waan sanii san fuudhee sheer godha. Hay arra maalti abaluun kun waan akkanaa tana sheer godhe itti ogolaaltu kunooti lakka isumaatiitu ergeehu. Kanaaf eegaa ani hayyuu Oromooti eega jettee maggaarajaa dugda duuba taa'uu dhiisiiti ol baheeti nama keetiif sagalee ta'e akkuma ganda biraa dheetee daansii gootu san akkuma warra diinaa keessa dhaabbatanii daansii gootan san nama keessanii koottaati sagalee ta'a. Sagalee your commerce note. Okay. Ni poi puminame ya alfa. Yo ahar. Di fama. Warra galagaadhaati to naya maahin wanni je afaan keenya kun xiqqisho afaan shimbirroodhaati. Afaan shimbirroo kana dirqama gaa ni baratta. Afaan biyya takka hogga dhufte dirqama barachuudha qabda yookaan kaan yoo waa takka illee hin beekne rakkoodha namaa walii galuu hin dandeessu hojiin harkattu akkuma uummataatitti teesseetu harka namaa eeguudha taati wanni akkasii sunis hedduu hamtuudha. Maaliif anama waan hedduudhaan fedha mataa kiyyaan akka mataa kiyyaatitti waa hedduudhaan fedha waan bebbereedduudhaan fedha waan bebbereedduu san argachuudhaaf wanni mootummaan naa kennu sun naaf hin gahu. Sigalee maaliif
yooniin hurkaatiyyaan fidadhee hurkaatiyyaa waaniin barbaaddu san godhadhe alhamdulillah jawanni sunillee naaf barakattee jechuudha. Maaliif akka inni itti fide naaf beeka akka inni itti baasu naaf beeka jechuudha. Waan irraa namaa kan nuun beeka waan namni fadhu niin beeka jechuudha. Yookaan kaan wanni namni si kanutuni siifillee barakattu yookaan garaa isaa kana odoo hin feene waa sitti kannee jechuudha akkas. Kanaaf biyya dhayxanitti afaan biyyattii san baradhaa Oromoo dhageessanii biyya dhayxanitti afaan biyyattiidhaa baradhaa akkaataa itti dubbatan keessatti afaan kana babbarachuu dandeessan caccabsitanii waliin jeena irra guddaa ijoolleen teenya amma warroottan biyya namaa kana jirtan dhugatti nama gaddisiisan biyya san keessa jiraachaa afaan biyyattii san baruu dadhabuun keessan hedduu nama gaddisiisa baqataarraa hin baratina afaan warra biyyaatitti dhiyaadha warra biyyaa gartanii baqataa afaan jajallisee haasawii jala yoo deemaa oolte yoo sanirraa hin babbaradheette akka sanii caccabsitee haasawaatuma deemte jechuudha. Hatta yoo haatee biyyallee galte namallee babarsiisuudhaaf illee hin taatu filima adda addaa ilaaluutu jira. Gaafa biyya faa galte filima addaa ilaalta samaal jaajeeti namni kun si gaafa taateen kun biyya alaatii dhufteeti biyya arabaatii dhufteeti gaaboo afaan arabaa ni beektaati mee waan nutti miisin jaa. Yoo afaan arabaa san hin beekne walumaan teessee shaayii dhuydeetuma kaateetuma deemuu qofa jechuudha. Hogga namni mee maal jaasin jee mee dhaabbu telefoona tokko na bu'eettee yookaan akka nama fincaan qabee fa'aa kaatee kutta maaliif namaa taa'ee si gaafatare yommuu konfidensii qabaatte yoo waan san deebisuu hawwanni taatu haate lakki wanni kun waan akkanaa jaayetteeti itti himta jechuudha. Namni tokko odoo beekuu waa fa'aa waa si gaafata si galee kanaaf wanni ta'e ammaas namni tokko hadiisa qara'ee yookaan waa wanni ta'eef afaan beekuu hin danda'u si galee afaan beekuun kabiraa qaraatiin tabiraa yommuu qaraatee bikka silaa afaan sun itti dubbatamu keessa yoo jiraatte maashaallah lameenuu wal biraa qabdee jechuudhaati hin rakkattu. Kanaaf afaan kun hedduu barbaachisaadha. Afaan hin tuffatinaa afaan baradha hedduu afaan waan gaariidha. Akkasii badhaatu sultaan akkasiiti isin jenna. Kanaaf wanni Johar godhaa jiru hedduu waan gaariidha. Maaliif sossooyinsimma biyya keessaa isa kanatti ulamaawwanni isa kana deddeemanii hawaasni keenya kun akkana walitti baqee akkanatti wal bira dhufuun isaanii kun deddeeminsa Johar amma hawaasa diyaaspooraa kana keessa deemurraayis ni maaliif wanni kun walitti hidhaadha. Siigalaan wanni kun walitti hidha. Siigalee kun imma araara buusuu jedhama beeka. Araara buusuu jedhama gam tokkoonis araara buusuudha jedhama. Diyaaspooraa kana walitti fiduun hadhaa duraan keessa jirtuu fi kanaas keessa achi baasanii jaalala akka namni kun gartaniin walitti dhufu taasisuudha jedhama. Kanaaf warroottan diyaaspooraadhaa jibbaa fi kanaas achi keessanii walitti dhuftanii nama keessan kana simattanii nagayaan gaggeessuun keessanuu kunuu jaalalarraa kan ka'e bifuma kanaan itti fufaadha isin jenna. Rakkoon xixiqqoodhaaf yoo kun yoo jiraatu ta'e gamasitti achi baatanii kophatti fixachuu danda'uudha qabdan. Oromoon amma uumama hundaafuu ummata duuti isaa bal'aadha ta'uudha qabna. Ummata waan takka qofa hordofuu kan taane ummata waa hedduu hordofuu ta'uu danda'uudha qabna. Qeeqaa fi kanaas fudhachuu danda'uudha qabna. Arraba qofaa miti. Abaluu khiyyanaaf hin faarsine abaluu khiyyanaaf faarsi dirqamaa fi kana walitti kannuu hin dandeenye maaliif mataan namaa kun waan fedhe madeegara waan fedhe dhiisa waan ta'eef si galee anama abiyyi jaalachuutu mala jaalachuu dhabuutu mala Johar jaalachuutu mala jaalachuu dhabuutu mala si galee kun dhimma khiyya kun dhimma nam tokkootii miti maaliif ammoo akka namaatti wanni ani godhu abiyyi isaa ta'u Johari isaa ta'u paabliikii gaafa inni qilleensa irratti ol bahe yaadaan duraan isaa qabu san lafa dhiifadheetiin akka addunyaan namni kun nama akkami hawaasni isaa kun hawaasa akkamii jee hoggaa nuu kanaa fi isa kana wal biratti ilaale jaalalaan isaa qabuun garsiisa malee jibbaan hin duraan achitti isaa qabu san ol baafadhee oliin hin bo'e jechuudha. Jaalaluun qofaan garsiisa maali addunyaan haa gartu nama kana uummanni isaallee ni jaalata. Achirratti raayit godhaniif jechuudha. Maal godhan san booda uummanni keetillee si jaalata ati uummata kanaan deemi. Innis ilaalcha duraan qabuu fi kana jijjiirateeti uummanni keenya kun hedduu uummata ajaa'ibaati jaalallee aan agarsiisaa jiranii waan isaan fedhanii godhaa fi ija yommuu jibbaadhaa fi kana kan itti oofnu ta'e daranuu namni duraan gaariidhaa sun diktaatarummaatti deebi'e jechuudha. Si galee daranuu dirqiidhaan koota miliilka namatti dhuffisina dirqiidhaan jechuudha. Dirqiidhaan
hoota miliilika namatti uffisuu kana dhiisaa Oromoo dirqiidhaan jechuudha. Abiyyis dirqumaan itti kaa'isan gatanii akka Amaaraa waa qabachuutu akka beeka. Amaarimmaa silaa sammuu akka Oromoodhaa silaa qabaate wallaahi irraan tana asin jiru beeka. Maaliif wal jaaruu ni beekan, wal jala deemuu ni beekan, garuu hayyuu fi qabachuu hin beekan, waan takka fiinxaan gahuu hin beekan. Laaftumatti wal facaasanii kutan jechuudha. Asii galee kana jechuudha. Amaarri waa jabeeffachuu ni beeka, waa jaaruu ni beeka, garuu waa diiguudha guddata. Waa diiguu guddata. Kana jechuudha. Keenya kun rakkoon wal jala deemuu takka hin beekne. Amma garuu baruudhatti jira. Amma garuu hunda moonee jira. Hunda isaanii moonee jira. Siyaasaan gama keenya kana irratti as deebitee jirti jechuudha. Diinni keenya hundi isaanii kaameeraa isaanii duratti deebisanii jiran. Ta'anii nu ajaa'iban jechuudha. Nu kana Oromoon tun akkamitti walitti dhuftee wal mari'attee hayyuu isii kana waan dandeessuunis simattee waan dandeessuufillee kannitee fi gaggeeffatti nu kana nu laaluudhatti jiran jechuudha. Nu ajaa'ibuudhatti jiran. Silaaraan tana nuti kun uummata jibbaadhaaf kana dhuguma sanii walii qabu silaa taane isaanuu uummataa miti yaaniiti nu wanni godhan jechuudha. Sii galee kanaaf bikka deemtanitti wal jaaladhaa. Jibbaallee hin jiraatu wal jaaladhaa. Ammoo keeysaan itti muddaa. Keeysaan itti muddi hayyuu keetis haa ta'u eenyu keetis haa ta'u keeysaan itti muddi waan akkanaa kana godhii danda'uudha godhii yaadaan. Ammaas ummata faca'aa akkam ta'an ummata jaarmee qabu. Sigartee ummata jaarmee qabu ta'uudha qabna. Ummata ammaas hoogganarraa hooggana biraa as baafachuu danda'u ta'uudha qabna. Ummata hooggana jala deemaa hin oolle kan hoogganni nu jala deemu ta'uudha qabna. Nama uummanni haayachuu danda'uudha qabna. Jawaar tokko ni jira kan akka Jawaar jabaa lafa haayachuu danda'uudha qabna. Jawaar jala fiigaan ooliin oguu nama jabaa akka Jawaar tokko haayadhu. Sigartee kan akka Jaalmaaroodhaa tokko haayadhu Jaalmaaroo jala fiigaan ooliin. Sigale nama kana siitiitu uuma malee inni sin uumin ati uumi inni sin uumin sigale inni si jala haa deemu malee ati majala fiigaan ooliin sigarte maaliif isaan kun uummata keessaa bahan waan ta'eef nama siitiitu as baafachuu danda'a jechuudha. Yommuu akkanumatti kajala fiigaa ooltu taate fuudheeti hallayyeessi darbee si jalaa deebi'a. Sigale kana waan ta'eef jara keenya waa hedduu godhuu dandeenya. Wanti amma deemaa jiraatuun qilleensi kun ammaan tana xiqqishoo qilleensa gaariidha fakkaata. Biyya keessaa isaa ta'u wanniidhaas haa ta'u yookaan akhi hin beekamu miidiyaan wanni Itoophiyaadhaa tun hin beekamu yookaan uummata alaa kana gartanii gaariidhaa fi kana waan gaarii agarsiisanii booda rabshaan takka uumamuullee ni mala. Kana ka godhuu danda'u isin gartanii waan akkanaa kana kan godhuu danda'u isin jechuudha. Kanaafuu arraftanuma qabna sa'aan teenyaas geessee jirti yeroo gaarii nu qabaadhaa fayyaa nuu taha jaalalti akka kaleedhaa sun itti hafuuftu hawaasni keenya jaalala akka kaleedhaa san nuuf qabaachuu danda'uudha qabdanii jaalalama sheer walii godha jibbaan hafuudha qaba isiniin jenna bakka jirtanitti nagee waliif hawwina fayyaa nuu taha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullah. Mee warroottan amma dhuftan waalaikum salaam isiniin jenne yaada ni qabdanii dura sa'aa teenya laallanna. Okay ni qabna sa'aa xiqqishoo mee warroottan seenu fedhan warroottan yaada qabdan hin jirtan jechuudha. Hin jirtan soo kanaaf jara keenya waan akkasiisan godha hogga biyya namaa dheetan ammaas biyya silaa dheetan san fakkaadha. Kalara Itoophiyaatiin xabiyaa Itoophiyaatiin qilleensa Itoophiyaatiin biyya namaa san hin dhaqna. Biyya silaa dheetan san fakkaadha. Darganii biyya silaa dheetan san fakkaadha. Kana wanni isin godhuu qabdan jechuudha. Yeroon tun amma nu bira yeroo oowwaati. Yeroo oowwaa tana uffata silaa oowwaaf ta'uu fi kana barbaaddanneeti. Akkasitti wanni taane jechuudha. Wa alaikum salaam warahmatullah. Saada bakka nagaan dhufte caalaa alii wanni kee mul'isu kaameraan hin qabdu silaa invaayitiin si godha wanni si godhuu hin danda'u tan akkasiiti. Telefoona yookaan dhaamsi wanni godhe
dhaamsite wanni godhu feesbuukunummaan kun wanni godhuu dhafedha appideetii godhuu dhafedha appideetii godha yaa kanaaf jara keenya amma yeroo nu bira yeroo wanni dhaati yeroo oowwaati aayiskiriima faa nu beeksisa yeroo tana gartani aayiskiriima faa nu beeksisa jallaatti isin baantan san gartanii san faadha nu beeksisa amma bikka qabbanaatiin taa'uudhatti jira bikka oowwaatii kana kana wanni hin dandeenyu aduu keessa man dandeenyu nutiin kun mee wa'aleekum salaam wa rahmatullah baga nagaan dhuftan warra dhuftan amma dhuftan mee yoo aya sultaan akkasuma isin biraas qilleensi kam isin bira eega qilleensi isin bira kam oowwaadha moo ni qabbanaa walumaa qilleensi gaa tokkuma garuu hoggoggaan jijjiirama hoggoggaa immoo oowwataa hoggoggaa asumatti roobataa waan akkasiiti jechuudha ani gaa xabiyaa tiyyatti nyaataas nyaachaatumaan deema karaa kana maaliif jennaan lubbuu tiyyatan naatiitu irraa masoola waan hin ta'eef akkuma warra biyyaatitti nyaataas nyaachaatuma deema nama keenya ka Itoophiyaa kanaatiitu hoogganama akkanatti rifata yookaan irraanfatee daabboo tana tamara kaatana fa'aa boolee keessa fa'aa darbata waan akkasiiti jechuudha wa'aleekum salaam wa rahmatullah nama hedduudha garraa bara nama hedduudha garraa wa'aleekum salaam wa rahmatullah warramtitti nama jirta amtayya wa'aleekum salaam wa rahmatullah hanaan bagana gaan dhuftan kanaaf biyya jirtan waan akkuma biyya keessa jirtanii san wanni ta'uudha qabdan gartanii lubbuu teessan tana isiniitti turaa masuula nyaataas nyaadhaa dirqim godhaati nyaadhaa rizqii rabbiitiitu bidaati garaa keessan kana akkana jettanii irraan qusatina garaan isin abaara siigalu garaa kee kana agabsitee yookaan waa takka illee ittiin kanneen wanni ati silaa deemtuun san sirraa baddi namaatiitu si nyaata siigalu ahoo silaan garuma kiyya kanatti nyaadhee jaa siigalu akka akkas hin taane wa'aleekum salaam wa rahmatullah maaltu jira wanni haareeni gaa maaltu jedhateeti lakka addunyaan tuni yeroo hunda haareeyuma naafi atiis haareeyuma yoo jaartii qabaatte siibi jaartiin teetis waliif haaree ganamu siigalee fuulli kaleessa waliin turtan sun kan sun kaleessaati fuulma haareen sitti as baate jechuudha hatana godhu suma gaa siigalee caala hatana godhu suma jaartii ta'e fuula bareedaadhaan itti dhufuu ililliifaadhaan gara fuu gartee jechootaan odoo ta'in jecha badaadhaan odoo ta'in ililliifaadhaan gara faalaa dhalaa ta'e san tan habiibtii tiyya Oromoon tun jaartii isaanii kana ililliidhaan gara fuun beete nama faa dura waan adda addaan je'inaadhaan gartee waan qalbii isi cabsaa hin je'inaadhaan yoo walitti illee aartan haa habiibtii tiyya akkamii fayyaadhaan nabiyaa je'iti gartee wanni maaliif yoo isiin xiqqishoo fuula faa qabaatte gartee yoo fuulli isii kun xiqqishoo kan ifu faate saayibootan isii faadhaa jira ka garteen bikka isii san bu'uu fedhu faadhaa jira isii galee isii kan arihanii bikka isii san bu'anii si kanaaf jaarsa ta'uudhaaf si kanaaf jaartii ta'uudhaaf ka fiigdu faadhaa jira hayya barbaaduudhaa jira isii galee kanaaf wanni hin tahin irra guddaan dhugaamoo Samira dhugan ne yaadde maal ne yaadda waan kijibdaati ati firja keessa dhaabbatteeti waan qabbanooytu ofitti gadhiisuu irratti jettaati dhuga nyaataa kana godhiitiin eegama laaqana sibiraan dhufaati laaqanni arra sibira tolchiitiin sigalee roozanuu godhe arraan tana niin dhufa kabsaa godhiitiin akkasi sharaaba fi kana kanaas nu wajji sharaaba kan mana daakame daakiitii nu eegi ani keessattuu afaan keessaa nama fudhachuu tan hedduudhaan fedha waan hin qaburraa dhugaa alatti isaa ta'u xabiyaan tiyya akkasii xabiyaa akka Oromoodhaan qabu amala akka Oromoodhaan qabu amalli namni keenya deemuun amala dhodhokataa tokko amala akkasii mana keessatti dukkana fa'aa keessatti wanni ta'uu san qaba noo wanni akkasii sun bira hin jirtu ifaan ifatti nama deemu tokko nama ifuma irratti deemu tokko akkasiiti jara keenya mee saboo absaan tokko eessa kuteeho
absaan tokko isa hote absaan tokko isa hote mucaan South Africa tokko Facebook ni isaa jalaa gubatee moo akkami wal iyyaafadha haaboo wal iyyaafadha dhugaa rabbi waan kanaa hin beekne waa takka taane lakki yaaduma keetiin alaana lu jira Samiira wanni dhabaan ta'u mucayyoo baan ta'a deebar maaliif seeti beeyta jaalalatan waliif appi tokkoon isinii buusa appi tokko jira kabaqlaa wajoo tokko san buufattan dhugaa rabbi san buufattan si galee oggooggaa akka tasaa agartanii yoo jaarsa keessa maqaa wallaaltan na yaamtan bas akka inni sirraa'u anuma yaamtan bas na yaamnaan khalaas iddoo takka ijoolleen saawutiidha akkas godhaa turte shamarran duraa takka akkas godhuu turan garuu meeqaatitu gahaa dhiira isaaniitiin dhoome hedduudha jechuudha. Waalaikum salaam wa rahmatullah ni naatiyya ma jirta qaalii fi gaarii nama akkam jirta oowwi kam isin bira ni jira oowwamu akkam beekhi akkanatti walloluun keessan kun beeka jaalala garsiisaa beeka namni nama lubbuudhaan jiruutiitu waa hedduu waliin jaa beeka silaarra lubbuudhaan hin jirre waa hedduu dhaa'uu arguu hin dandeenyu beeka rabbiin umriin waa hannu rabbii waa hedduu ummata arku rabbiin waa godhu ummata jaalala walii kanneen jaalala walii irraa fudhatu rabbiin waa godhu ummata akkanaati jechuudha eega Itoophiyaan akkan warroottan Itoophiyaadha kaleessa gammachuu addaa keessa turtanii gammachuu keessan gaa isin waa hojii qooddachaa oolle maashaallah waan ajaa'ibaa keessa turtan dhugatti hedduu nu gammachiisan kaleessa wanni isin godhaa ooltan maashaallah maashaallah innee jira mee haya kanaaf akkas godhaadha isiniin jenna waliif ammoo obsa qabaachuu danda'uudha qabna obsa waan jaama waliif qabaachuu danda'u waan takkaas waliif irraa fuudhu gartanii tana godhuudha qabna shamarran keenya hoggaa karaa miidiyaa kana ol baatan shaajaatu tottolfadhaati nyaara keessan ka ijaa kanaas tottolfadhaati wanni godha firan kochiisinaa qalama firan kochiisinaa qiyaasatti dibattan dibadhaa lipstickii bi kanaas suutatti dibadhaa akkana qubafaa keessanii wanni godhina kuna fuudhanii kasilaa ji'a tokko dibattan ereso consider prota mi telefon okay yo commerce note so hokka dibattan lipstick gartanii quba fuudhanii keessan darbina laan suutatti kanatti ol baasaati xiqqishuma laan hidhiitti taajalaatan kanatti dibaati kana godha gartanii warootan yokkas gootan malee hin taatu maaliif waafaa nyaachuutu jira yookaan waan adiidhaa fi kana wanni godhuu faadhaatiitu jira gartanii kanaafin isiin jira ammoo libbisik tokko kanamatti hin qabannee jira kanamatti hin qabannee jira akkas godha amma ani wanni dhaan bitachuudhaa deema kireema tokko bitachuudhaa deema kireema aduudhaatiin bitachuudhaa deema haa xiqqishona gurraachomsuun dibachuudhaa bitachuudhaa deema maaliif aduudhaa akka malee jira aduu tana narraa qabee xiqqishona kana gurraachomsu amma isin meekaappii dibattanii diimachuudhaaf xaartanii no anama akkamittiin gurraachomattiin jiraa bara anima akkamittiin gurraachomee kalaree kiyya kun chokolaatti muna niinaati jetanaatiitu kalara ajaa'iba qaba niina kalaree kiyya kalara ajaa'ibaati jeyo gara chokolaataa fakkaataa bara chokolaataa xiqqoo silaa kanatti aanan adii keessatti idaanii gartee akkasi dhuganii bara gara kalara ajaa'iba qabdaa bara rabbi tolcheetii si dhume hamtuun sin arkin jara keenya hoggaaniin tana isiidhaan jedhu gaa isin hundaa fi du'aayin tanam tokko tanama hedduudhaati aamiin jechuudha qabdallaan siigalee mucayyoon tun obboleettii keessanii hoggaan tana jedhu aamiin jechuu qabdan tami isin jettanii ittiin jayina akkasi yeroo gaa ifrushaatiyya wa'anii haa badu qaaliitiyya
amma naa dhufte baga nagaan dhufte jechuudha. Baga dhuftee ko oowwii dhukkee sirraa kaasee jira haawu oowwii dhukkee sirraa kaasee jira amma gama hojiidhaa deemna yeroo gaarii naa qabaadhaa ifru ijoollee keessan afaan kiyya ta'e afaan keetiin naa dhungadhu sii galee mi afaan kiyya ta'e afaan keetiin yookaan hidhii kee bareedduu saniin naa dhungadhu siin jedha akkasii yeroo gaarii naa jiraadhaa fayyaa nuu tahaa ma'a salaama isiniin jenna yeroo gaarii nu qabaadhaa.